Yoya. Akan jirti. Nuti amma harallee waan guddaa finnee dhufne hiriyoota keenya sassaabnee waan xinnaa finnee dhufne garuu nuti waan guddaa waan dhufneef waan isin keessa jirtan Oromoo hundatti agarsiisna. Manni keessan quba isin qaba baay'ee. Manni keessan amma waan keessa jirtan beek. Manni keessan sirriitti qophaa'aadha. Amboo keessatti, Burraayyuu keessatti osoo argitanii ummanni dunkaanii godhateetu birrii sassaabaa jira. Kun jechuun maal jechuudha? Beelli keessan nuunis nu beeleessaa jechuudha. Rakkoon keessan nuufis rakkoodha jechuudha. Qobaan jirtanii ummanni keessan isin faana jira. Yeroo xiqqoodha. Har'allee namoonni dhufaa jiran jiru. Ammaa booda namni isinumatti yaa'a jechuudha. Isin jabaadhaa. Na akka marsiin jettee nuuf kadhadhaa. Jirra isin faana. Waaqni isa waliin ulfaadha. Asumarratti waan isa hubachiisuu barbaadu. Kanneen akka mootummaalee nu deeggaruu jiran. Amma kun kan isaan agartan kun obboleettii keenya miskiin fayyadama maqaa beekuu fa dandeettanii sooshaal miidiyaa irratti raachuu faallee kan akka naawolii fa mulee roosii fayyadu. Warri kun waan qaban irraa waan nyaatan irraati. Kun uummata keenya mala nuun arganne nyaachuu jirra. Uummati keenya boorana garuu itti dhalanne sab keenya afaan keenya jedhanii waan argatan waan qaban irraati waan isaan dhibbugaa kadhatu ta'aniiti. Warga hunda jiru.